Raraan nurra ga'e kana dhameen ammas immoo irreen keenya waan ta'aa jiru rabbi tokkichi yaa dubbatu jechuudha. Finfinneedha Amaariffaan beeku kan akka kootti. Ani Oromoon hin jiru taanaan eenyuutti hin dubbatu. Biddeen eenyu isaan nyaata. Amaariffa dubbachuu hin dandeenyu miti. Eessatti bulla mana siree askoo barbaannee miilaan deemuu hin dandeenyu. Askoo jechuu gurraan dhageenya malee lafa inni ta'e hin beeku. Askoo dhannee lafa xiqqoo afaan Oromoo dhaga'amu dubbatamutti bulaa jira. Isayyuu isaan immoo saayitiin keessan ga'eera saayitii 5 dabarsitaniittu ba'aa jedhan kiisiin keenya duwwaadha jechuudha. Waraqaa kanaaf bilbila koo qofan qaba. Oromoo dhagaye. Finfinnee keessatti waan taanu qabu. Bilbilli harmee kootii sabbee kootii hojjetu buukii fudhadheen baananii asii miillaan hin galatee fi asitti hin du'atee hin beeku. Qadaa gootaan aannan du'a Oromoodha waan ta'eef du'i natti tolatu hin du'e. Garuu kashalabbeen ganaa natti taphattutu natti dhaga'aman. As keessatti kashalabbeen natti taphattee na ajjeesuu dhiistee qaama koo murtee nageenyaan bara baraa yaaddoo natti ta'a jechuudha. Oromoo kai dammaqi rafaa irraa. An dammaqaa hin jirru beekaa Oromoo rafnee duuneerra. Akka mootummaatiif yaadin laal. Namummaan nutti dhaga'amu namummaadha beekaa. Maal namni yoo du'e hin du'een awwaalu boossee sagalteessee kaatu. Garuu namummaan nutti dhaga'amu. Irreen keenya waggaa lamas ari'amnee asitti waan makaraa hunda arginee ba'uu dandeenya. Akka kana ta'uutti nu geessina adaraa keessanii nu gorfadhaa waan nuyi balleessine yoo jiraate nutti himaa. Badhaadhina jettanii kun amma gadadoo biraa nageessa jechuudha. Gadadoo keessaa gadadoo biraa badhaadhinni barataa 77 ari'anii badiisaa utuutti hin ari'anii dhufu hin jiru Itoophiyaa keessa miti eessayyuu. Akkuma barataa biraa barachuu barbaanna. Barnoota keenyarraa sababa saba keenyaaf quuqamneef saba keenyaaf gaddineef chaappaa tokkoon murtii tokkoon ari'amnee Finfinnee jirra. Nuu birmadhaa.